Hello, akkam jirtu ilmaan Booranaa Barreetu hundi keessan baga nagaa jiraattan anis nagaadha. Har'as barnoota kiyya akkuma beekamu kutaa jaaffaa isaa qabadhee isin dhiyaadheera. Kutaan jaaffaa har'aa baay'ee barnoota namatti toluu fi kan namoonni hundiyyuu fayyadama irra ta'an jedhee yaadu. Kanaaf na hordofa. Innis maalidhaa? Moobaayila keenya fayyadamnee akkamitti TV keenya kontirool akka godhuu dandeenyudha. TV keenya osoo rimoota tokkollee hin barbaachifne TV gosa barbaanne TV hedduu moobaayila tokkoon TV gosa hedduu paasoonikii ta'ee saamsoongii ta'ee appilii ta'ee gosa barbaadan moobaayila keessan qofatti fayyadamtanii TV hedduu akkaataa ittiin kontirool godhuu dandeessan ittiin fayyadamuu dandeessan rimootii tokko malee waan kamiyyuu ittiin hojjetuu akka dandeessan waan rimootii hojjetu hunda. Kanaaf waan baay'ee gaariidha. Rimootii keessanitti gatii tokkollee osoo hin baasuuf hin binne osoo dhagaa keessan bituuf baatirii isaa bituuf waan hin jenne rimootii baay'ee barbaachisaa ta'e akka argattan abdii guddaa qaba. Ifiin moobaayilli keessan ismaartifoon yoo ta'e baay'ee gaariidha. Kanaaf moobaayilli keessan yoo piil rimoot ka jedhu yoo hin qabne taate qubee pii qaba. Akkasuma akkuma beekamu piroogiraamii adda addaa irraa buustuu googilee ta'ee pileester ta'ee akkasuma galaaksii aappii ta'ee samsing aappii ta'ee wanta kamiyyuu irratti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkas barbaaddanii yoo hin qabne taate buufachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo qabaattan ta'e kiyyanii qaba. Kanaaf amma piil rimoot kan jedhu kana isarra kilik godhaa jechuudha. Piil rimoot kan jedhu kun bakka piil rimoot kan jedhu kun piil rimoot jedha. Kun as bira jira. As biratti kun rimootiin kun eega leetas goo eega jedhee kana naaf fidaa leetas goo jettaniini kanaaf adreesii kiyya itti tsaafaa jechuudha. Adreesii keessan itti tsaaftanii kanaaf adreesii kiyya itti tsaafaa jechuudha. Ergasii anti box Norway TV jedha. Gosa TV filachuuf kanarratti next jettaniin jechu tokkorra kilik gootanii. Kanaaf umrii keessan tell us about yourself get personalized recommendation aan jedha. Umrii keessan asirratti tsaaftanii jechuudha. An kiyya 18 haga 24 jedheeni next jedheen. Kanaaf kunoo naa fidee jechuudha. Fakkii TV kee off godhinaan jedhe yes it's off jedheen. Kanaaf TV'n gosni TV keetii maaliin aan jedhe Samsung moo LG dha moo Philips moo Sony moo Panasonic naan jedhe kan amma itti fayyadamu Panasonicidha jechuudha. Panasonicidha. Kanaaf next jedhaan. Kanaaf bakka kana gadi qabi naan jedhe. Kanaaf yes jedhaan. Process jedhaan. All band jedha wanna filachuuf ammas all bands ka jedhu irratti click gootan. Kanaaf next jedhaan. Kanaaf channel naan jedhe ammas yes jedhaan isarra click godhe. Kanaaf channel kee naa fidee jechuudha. Kana fakkaata. Ammas rimootiin kee kun waan boora asitti mallattoo pilaasii qabu rimootii kooti jechuudha. Kanaaf TV kiyya irratti ol baaseetiin fayyadamuu barbaade kun kana fakkaata jechuudha. Kun waan biraati. An amma TV irratti fayyadamuu waan barbaaduuf kun fakkeenyaaf Samsung Apple computer wanna adda addaa irratti haala karaa biraa interneetii fi wantoota adda addaatti kostomarii fa'aa ittiin hojjetanidha. Kun immoo TV yoo barbaadde kanarratti TV ka jedhu kanarra gootaa jechuudha. Kanaaf amma TV'n kiyya banaa jira. Sagalee isaa cufaadha. Amma itti sagalee itti dabalee isin agarsiisa. Chaanaanii irra dabarsaa kun. Sagalee isaatti wanni godhee isin agarsiisaa jechuudha. Cufamee jira. Banee jira jechuudha. TV qabu. Kana fakkaataa eegaa TV'n banamu jira. Kanaaf chaanaalii kiyya irra dabarsaa dura sagalee itti kennu jira. Kanaaf waliin ilaallaa jechuudha. مفيش حاجة يا بتمنى
kun BBCdha jechuudha. BBCdha kun sagalee itti dabalee isin garsiisaa jechuudha. It's rather badly written, very playful, but it's remarkably forward-looking in the sense that everything else in Gothic fiction comes from this. It's all here. Haunted castles. Qannasu barbaannaan negatiiva tana gadi qabna. Nu qannafamu jira jechuudha. Dabalu barbaannaan kana qabna ol dabalamaa jechuudha. Jijjiiruu barbaannaan immoo asiin jijjiiruu dandeenya, lakkoofsaan jijjiiruu dandeenya. Jijjiiree jira maan jechuudha. Haala kanaan jijjiirraa jechuudha. Yoo barbaanne asirra gaddeemnee waan barbaanne waan rimootiin qabu hunda lakkoofsillee as jira. Lakkoofsa tokko irra jijjiiruu waan barbaade kunoo kana tuqaa. Lamarra godhuu waan barbaade. Kunoo akkana jijjiiradha jechuudha. Haala kana fakkaataa baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee salphaa akka ta'e faayidaa qabeessa namoonni hunduu akka itti gammadanii fi akka itti bashannantanii itti fayyadaman irra taatan abdii guddaa qaba. Haaluma kanaan waan barbaadan asirra fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf TV hedduu yoo qabaattan asuma dhaqxanii ruum ka jedhu kana ruum addi ruumsiin jedha ruumii biraa yoo barbaadde akkanuma haala amma itti dhufne kanaan asirratti maqaa ruumii sanii barreessitee kompiitara keellee maqaa TV keellee akkasuma filattee ittiin banattaa jechuudha. Kanaaf ruumii 4 5 6 7 illee yoo qabaatte haaluma kanaan addi ruum jetteetiin rimootii moobaayila keetti kanaan hedduu fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Kana fakkaataa baay'ee namatti tola. Mee amma fakkeenyaaf TV'n kiyya kunoo yoo kaameraadhaan isin agarsiise kunoo kana fakkaataa TV'n kiyya kana fakkaataa kaameraan keessa jira. Kana fakkaataa kunoo amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokko jira jechuudha. Inni cufeera haasaan jiru. Nama duuba deebiseetiin rimootii kiyyaan jijjiiree isin agarsiisa. Rimootii kiyya barbaade jennaan kunoo asin bira dhaqaa jechuudha. Moobaayila kana hoga cufe garuu rimootiin kiyya gubbaa ol na ba'a. Kanaaf ani amma asumarraa isinitti agarsiisu mee piroogiraamiin kun jalatti bilashuu danda'a waan ta'eef. Kunoo rimootiin kiyya kana as jira waan boora kana gad tuyxu jechuudha. Waan boora kana tuyxu sagantaa kana jijjiiruu barbaadde kunoo as bira dhaqxa'uu barbaadde. Yoo an kana gadi qabu diimaan bakka kaameraan itti bahu mallattoo ifaatu mul'ata jechuudha waan kiyya irratti. Haala kanaan jijjiirtuu jechuudha. Kanaan jijjiirtuu haala kanaan jijjiirtuu jechuudha. Kana TV irra kaa'uu qabdan kana argitanii TV ka jedhu kanarra kaa'uu qabdanii TV fayyadamuu barbaadan waan biraa territory of this tournament. First semi-final achieved with a powerful 4-set win over Frenchman Gael Monfils. And the Canadian won't be overawed at playing Murray for a place in the final. He's beaten the Briton in 3 of their 6 previous meetings. Giles Goford, BBC News. So nothing in her career has prepared Johanna Konta for what's coming next. But she could do worse than ask Andy Murray for some advice. After all, the 2-time Grand Slam champion is about to play in his 17th Grand Slam. Where do you think you've come? This is why we always take people. What do you think? You make bad decisions. I know, I just... One minute you're having wine coolers at homecoming, and the next, the game of Truth or Clare sweeps your high school. Kana fakkaataa kun lakkoofsa 14 jira TV'n kiyyam. Haala kanaan TV keessan hojjechuu dandeessu jechuudha. I don't think I'll ever feel better. Does this happen every time you drink? Yes.
haala kanaan baay'ee isinitti haa tolu baay'ee namatti waan tolaati sagalee isaa isin qannasaa Hey! Hey! What are you doing? I'm stuck. I laid down my back went up. Oh, well, don't you worry. We're going to get you out of here. Grab on? You know, Phil, this might not be the best. No. I'm just going to rock you. Like a hurricane. I'm kidding. This is going to work.